waan dhufuuf deemu kanaatiitu irra na yaachisu jira waan dhufee jiraatanirra waan dhufuuf deemuutu irra na yaachisa dhugaa taate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennaatu hundi keessanuu salaamtaan xiyyeetan inni rakatee lagaaf gaara qaxxaamurtee isin hageessuu isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan. Egaa akkuma beekamu arwaa jirtanii waan anarratti deemaa jiraati. Gola aartii Oromoo waan inni godhaa jiru quba qabdanii haadha mana kiyyaa mana isaatti galfateeti natti hanjamaadhaa jiraa jechuudha. Akkuma isinis arku jirtanitti. Egaa garuu irra guddaan keessan koomentii ichiirratti viidiyoo isaanii san jalatti koomentii barreessaa fi jirtan. Maaliif dubbiin nan dubbadhutu yookiin yennin ani jechaa jiru kuni tokkollee nu dhagahamaa jiru. Maaliif koomentii adda addaa achiira barreessuu fi turtan. Garuu afaan arraan tana haqa didee borshaada didaa itti Oromoon. Arraan tana afaan dubbachuu dhabdaniini waan sila deemaa jiru kana takkallee isiidhaa as baatanii dubbachuu dhabdanii tattaa'u jirtan kana boodamee akkaataa itti dubbatanii isin laala. Ammoo viidiyoo tana laayik godhuudhaan dura dursoo viidiyoon tun akka agartee nama hunda bira geessu naaf godhaadha. Achumaanuu gola aartiitiin illee biraan naaf gayaadha. Amma kun dhaamsa kiyya isa xumuraati. Dhaamsa kiyya isa xumuraati. Kana booda har'a inshaallah manguddoo duraaniitillee itti ergeetiin ture waan deebisaadhaa fi kanaas quba qabdanii anillee dhaqeetiin ture waan achitti na mudate arkitan. Amma immoo anis waan sila murtee mataa kiyyaa murteeffadheetiin jira. Isin ammoo nama tokkollee dhaafuu hin toltu wanni kun deebitee booda rakkoo biraa dhufuu deemu. Rakkoo biraa dhufuu deemu. Osoo rakkoon san hin uumamne dubbadda tadhumaa manguddoo takka ittiin erga. Kana yoo kan didu taate yoo kun dadhabe anis waan godhuuf taa'u yookiin godhuuf deemu inshaallah ta'e rabbuma beekaanis ka waan silaa murtee tiyyaa murteeffadheetiin jira. Garuu gaa jaldeessinuu akka jaartii irraa hin hafne numa beektanii amma inni viidiyoo tana immoo laayik godhaatii isa biraan naaf gaya akka agartee jaartiitichi yeroodhaan mana naaf galchu jaartiin tiyya jibbansa kiyya hin qabdu ni hin beekan. Jaartiin tiyya akka jibbansa kiyya hin qabne ni hin beeku. Akkana godhaa jiru isa ammoo isaatu waan kana hunda godhaa jira jechuudha isaa fi haadha mana isaa. Viidiyoo isaa maxxansan hunda jala deemtanii ilaaluu dandeessan. Anillee akkasumatti viidiyoo isaa maxxansan jala deemetti ilaaluu jira. Sigalee viidiyoo jaartiin tiyyaa dasii fi haati mana isaa wajjin maran illee ni jirti. Viidiyoo san irratti illee waan gartee haati mana isaa jaartii tiyyaan jechaa turtes akkuma arkitan sanii kuni maaliif barbaachisa? Maaliif ta'e? Ammoo warri gartee arraan tana as baatanii dubbachuu dhabdanis booda akkaataa itti isin dubbachuu teessan ni ilaala. Booda akkaataa itti dubbachuuf teessan ni ilaala. Ammoo gizeedhaan osoo rakkoon takka hin uumamne anaa fi isaan jidduutti hin uumamne dubbadha. Ani viidiyoo takka irratti illee takka isaanis tuqeen beeku naafi kan wal dhabee haadha mana kiyyaati tuqeen beeku. Garuu ammaan tana ani kana booda yooni gartee kani jaartii tiyya mana naaf deebisu taate malee anis waan biraa akkanumatti kaniin caljee taa'u isinitti hin fakkaatin caljee taa'uuf hin taa'u. Dhugaa rabbi waanuma fedhe santu dhufa malee dachii sanaa fi samiin akkatti haa waltu hiituu malee. Isin immoo warreettan koomentii jalaan dubbiin nan dubbadhu tun takkalleenu isin dhagayamuu dhabdee yookaanuu gaqqabdanii ilaaluu dhabdanii ta isaan isan jala deemtanii koomentii teessan hedduudhaan jala deemu jira. Dhiifa maalillee as jalatti viidiyoo ammaxxansu jalatti
hedduu takka warri jawaaba akka malee sinaan jechaa jirtan ni jirtan galatooma garuu maaliif keessa kiyya waan hin beekneef naan jechaa jirtanii galatooma ammoo tiyyaa fi ta'isaa arguuf jiraattan yoo gartee isheen tun haala kanaan kan itti fuftu taate yoo kan itti fuftu taate arguuf jiraattan maaliif dhalaadhaaf jetteeti kennaa dhalaadhaaf jettee akkana godhatta warri jettan illee ni jettan jalatti koomentii naaf barreessitanii dhalaadhaa yoo dhalaadha dhalaan haadha mana kiyyaatti kun tuffii hisaaban qabne kan mul'achaa jiru tuffii hisaaban qabne kan mul'achaa jiru wanni inni jiru barri numaa mana gurgure kennaan bitee waraqaa mana ittiin bite haana fiduuyii fuula manguddoo duratti haana fiduu jechuu jira manni kan isaatti kan hin gurgure maaliif itti geesse manni mana kiyyaa bar tola kiyyaa haadha mana kiyyaa yaannaan jaartii tiyya mana deebisee bitiif ammaan tana boo mana jalaa gurgurte yoo naan jee niin bita biteetiin isa agarsiisa inumaa geesse maal irraa qaba inni waldhaba kiyyaaf qaisii yoo taate malee maal jidduu qaba eegaa asumaanuu viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan nasruu yookaan gola aartii biraan naaf gaya isaan qofa osoo hin taane laayik sheer godhuudhaan saba Oromoo bal'aa guutuu addunyaarra jiru hundaan naaf gaya dubbiin tun dubbii laaftuudha miti dubbii laaftuu laaltanii miti arraas borus tanin isin dhaammachuu barbaadu Oromooti gabanumaan dubbiin tun dubbii laaftuudha miti dubbiin tun dubbii deemtee waan biraa uumuuf teessu inshaallah namoonni nasruu dhiyaatanillee namni nasruu dhiyaatu illee namni isaa yookiin wali firaa yookaan wali gandaallee yoo jiraatu taate dubbii tana hambisuudhaaf nu jidduu seentanii waan kana akka dhaamfitaniin asumaan dhaamsa kiyya isiniif dabarsa dubbiin tun booda deebitee waan biraaf uumuuf deemte kana booda ani akka mataa kiyyaatti jiraachuu hin fedhu jaartiin tiyya akkanumatti wal dhabnii jaarsaa jaartiidhaa kana qofa osoo hin ta'in hedduudha wal dhabnii jaarsaa jaartiidhaa kana qofa miti sanirraa wal dhabnii arraan tana naaf jaartii irratti hin eegalle kana dura jira aadaa haadhaa fi abbootiin keenyallee wal dhabaatuma arrabaa fi ilkeen wal ciniina waan ta'eef isaanuu akkasumatti nu horanii bakka tana geenye nuti akkasuma kana miti arrammoo wal dhaba kiyyaa fi kajaartii tiyyaa kanaatu muuxa ta'e moo yookaan waan ajaa'ibaa guddoo takka ta'e moo waan takkaan akkamiin ta'e moo akkami jaarsaa jaartiin hawaan naafiisii wal goone tanarra guddoodhaa wal godhuus meeqaa meeqa namuu numa beeyne meeqaa meeqa laakiin ammoo Oromoo tiyya addaan nu qaba naafi gola aartii Oromoo jidduutti haqa dubbadhaadhaa addaan nu qaba ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu dhaamsa kiyya kun ammoo afaan irraan tan haqaan diddanii dubbii takkallee dubbachuu diddanii tattaa'u jirtanii kanaan booda gaafa rakkinni tokko dhufe abbaan waan fi irraa hafu hin jiru abbaan waan fi irraa hafu anis atis abbaan fedhee waa ta'u waan fira namni hafu jiru gaafa deemtee dubbiintu waan biraatti dabarte dubbachuun keessan hafan qabu kanaan booda jaartiillee naa galchiidhaaf fuula isaallee hin dhaqu hiis hin dhaabbaddu tadhumaa faraqaa takka manguddoo ittiin ergaa kana booda waan ta'uuf taa'ugaa arguuf teessan isinuu yaada keessanillee koomentii jalaan hedduu naaf barreessaadha hedduu na barbaachisa yaadni keessanillee naaf barreessaadha gamanummaan ammoo viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan laayikii tuutanii irra caalaa Oromoo addunyaa tanarra jirtu guutuu bira akkanaaf deebisu isin tun ragaa waan taateef toltuu sammaattus waan dhufuuf ragaadha isin
bira kanaaf geessu naaf godha kana dhaamsi kiyya yeroo warreettan miidiyaa irra jiran miidhaan takka itti dhufte abalu maaliif gara nama sanii ceetee rakkina kana maaliif furmaata itti laannee jettan sanitti arrallee tiitana furmaata isiidhaa nu gidduu seenaadhaati halli godhaa waan kana oolcha waan dhufuuf deemu kanaatiitu irra na yaachisu jira waan dhufee jiraatanirra waan dhufuuf deemuutu irra na yaachisa dhugaa taate siigalee lulli dhiiraa tokko gaafa lama ta'e waan biraa akka uumu qofa beeka. Inni mee maaluma kanarraa laallatee jaartii tiyya mana isaatti qabatee galchee waan jira maaliif nan gabatin akka haqaatti isii mana deebisee waan jira maaliif nan gabatin. Isinis gaa arku jirtanii viidiyoo isaan maxxansanii kana ani yooniin waan hin fedhellee balleessee naaf isiin nama ilmoo walirraa qabu jaarsaa jaartiidha. Isii mana deebisee waan jira na gaafachuun aadaa namaati. Kanarra hin jiru. Argitanii viidiyoolee duraan maraatiin ture. Idduudhatti hordoftoonni illee maal naan jedhan ni beektaa? Dhiisii lola kana aara buufadhu hin lolinii karaa suduutaatiin aadaa ambaatiin aadaa Oromoon qabduun itti deemiiti jaartii itti galfadhu naan jedhan. Hayyee jeetiin viidiyoon duraan maraa turellee quba qabdanii viidiyoo san hunda dhaabeetiin namatti ergee ifiifillee bakka san dhaqee waan bakka sanitti narratti ta'ee argitanii jirtan. Kana kan goosise isa. Ani haadha bira kiyyaa xabiyaa isiitiin beeka. Jibbansa kiyyatti akka hin qabdu. Abbaa waan kanaa lafa kaayeen beeka malee. Gola aartii Oromoo yookaan Nasruun if qusadhu. Kana dhaamsi kiyya inni dhumaa hedduu takka garaan na oowwiitiin dhufee Oromootiyya. Namni haadhuma mana ifiituu galfachuu dadhabuun waan addaati kun waan takkaa hin argamin duniyaa irratti waan takkaa hin argamin. Asuma taa'ee inni dilana natti hanjama. Natti hanjama ani kun nama akka isaati. Dhiira akka isaati. Waan jeen agartanii jirtan viidiyoo gubbaarratti godhanneen. Mana galchinee miciyyoo tanaa rakkina isaan jidduu jiru haa barruu jeen. Duuba akkanaan hin galchaayii jeen. Akkami galchan? Xayyaarra kaayee galchuu barbaade moo fardaan galcha? Akkam yoo ta'e naa galcha? Waan jettanii beektaa Oromoon waan boocheen arganne boonii dhabii jette. Waan boocheen arganne boontee dhabuun itti faarfamte malee sii galee du'a yoo sodaatte dheessitee gonni duraaf seentu inuma hin jiru. Bakki itti du'a jalaa baatu yookiin itti baqattu hin jiru. Sunsani dhiyeeffniin yoo si afaan galagalee akka si jeessu qofa hubadhu gamanumaan. Kuni dhaamsa kiyyaa dhaamsa Oromummaati. Dhaamsa Oromummaa dhaamsa waliigalaati. Anaafillee dhaamsa xumuraati. Jeetiin abdadda. Dhaamsa kiyya isa xumuraati. Sheer laayik godhuudhaan Oromootiyya viidiyoo tana gola aartii Oromoo yookaan Nasruu biraa fi uummata Oromoo guutuu addunyaarra jiran hunda biraan naaf gaya dafaatii waan kan oolcha lubbuu namaa dhufuu deema as jidduutti. Kanuma dhaamsa kiyya viidiyoo tana hamma dhumaatti daawwadhaadha. Hammaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti nagayaan naa turaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaadaa galatooma.